Sumayyaan har'a masaanuu isii wajjin wal geette ka. Sumayyaan akka viidiyoo irratti godhattutti masaanummaa Roozaa kana hin feetu. Mee isinillee xiinxallaa faamilii kiyyaan xiinxallee yoo laalu ni jaalatta itti heerumuu heddaa jettiin Roozanii. Roozanii Amaaranyaa hin beektu Arabiffaan itti haasofti. Yookaan Roozan yeroo hedduu Amaaranyaa kana hin beeku jetti. Isiin immoo ijaan taaneen xiinxallitee ilaalti afaaniin anaafsee gooddanyaa jetti. Yamanitti ho'ita jiru san gooddanyaa jetti. Garuu kun isiin dheengadduma Sa'idoo wal fuudhuu henna jettee dubbannaan yooma san Sumayyaan kachi jettee ka yookaan Yamaniin jirti, Gondariin jirti, Addis Ababaa jirti, Dirree Dhawaa jirti, Harar jirti. Ka yookaan jedhanii lafaa baate moo samii buute moo eessaa dhuftes akkasumatti Roozan Sa'idootti heeruma jennaan Roozan Sa'idoon jaaladha. Itti heerumuu hedaa jettiin. Gooddanyaan akkamii ol fuudhaa? Ree duraan gooddanyaa turtanii Sa'idoo wajjin akkamitti gooddanyaan wal fuudha jettiin. Ni jaallatta itti heerumuu feeta. Dhiirsa anaa haadha ilmaan lamaatii hin ta'in akkasuma aayyuu asiin dura Sa'idoon aayyuu fuudhee maraachee gadhiisee ishiillee hin taane ishiinuu saqaayya'amtee waan taatu wallaaltee akkira Sa'idoo nikaan irraa hiikee biraa deemtee nama kanaa hin ta'intu siiftaa itti heerumuu heddaa ana akka kiyya ittiin heerumin siin jedha. Ati mircaa keetii itti heerumuu barbaadda hin jaallatta jettee qottee gaafattii jechuudha. Masaanuu taanee baqqaa Sa'idootti si deebisa jettiin Roozanii. Yoomse Sa'idoo deebi'uuf rakkatte atoo akkisatti heerumtuu hin barbaaddu. Sumayyaan Sa'idoo jalaa dhokatti malee Sa'idoo jaalatti jechuudha. Nama Sa'idootti heerumu hin feetu jechuudha. Beezan asiin dura itti heeruma jennaan yooma san beeza wallolte. Amma Sumayyaan maqaan isii Roozan Sa'idootti heeruma jettee miidiyaarra of baafnaan yooma san osoo oolteen buliin kun guyyaa lammataa dhuftee argitee jechuudha. Sa'idoo heerumuu barbaadda jetteetini kun akka malatti ilaalaa jirti jechuudha Roozaa. Masaanuun akkanatti wal geette jechuudha. Salaamtaa isin gaafachuu hin daganne faamilii kiyya assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube chaanaala kiyya jalatti argamtan hundi keessanuu xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne horoonni amantaa birallee ashama harka fuunee baga jiraattan isiniin jedhaa nageen fi rahmanni rabbii gadhuman qabne hunduun keessan isin bira haa jiraatu. Nageen kee qilleensaraan isin haa qaqqabu kan biyya alaa kan biyya keessaa xiqqaa guddaa osoo hin jenne tun keessanuu kan jalqabarraa hanga ammaa na hordoftanii maatii naa taatanii na jajjabeessitanii haamilee naa taatanii asiin nageettanii hedduu naa galatoomaa kan laayikii kan koomantii naa gootan kan sheerii sabiskiraayibii naa gootanii na jajjabeessitanii asiin nageettanii tokkoffaa rabbii guddatee alhamdulillah galan isatti haa jiraatu asiin nu ga'e kan of durallee isatu jira. Isinillee faamilii kiyya rabbii gaditti naaf galatoomaa na jajjabeessitanii haamilee naa taatanii odoo isin na jabeessuu baattanii haamilee naa ta'uu barattanii ani dalagee asiin ga'uu isiniin jedha. Akkasinaaf galatooma kan haaraa dhuftanillee ani haa dhufu baga nagaan dhuftanii welkaam isiniin jedhee seenaa chaanaal kiyya osoo hin ture sabskiraayibii gochuun laayikii gochuun maatii YouTube chaanaal kanaa ta'a. Isiniin jedha faamilii kiyya viidiyoon kee har'aa waa'ee masaanuu lamaanitti Roozaa fi Sumayyaa jaartii Sa'idoo jechuun ni beektanii kun akka asitti akka itti ilaaltuun argitanii jaartiin osoo jaarsa ofii haga feetellee wal loltee masaanuu biraa hin feetu jechuu osoo wanni fedhe galee Roozaa kun akkatti xiinxallitee ilaalaa jirti jechuudha. Bakka kanatti ati Sa'idootti kun har'a wal waamanii wal bira ga'anii Sa'idoo heerumuu barbaadda jettiini. Roozaan aniin jaaladha itti heerumuu barbaada jettiini. Isiin immoo itti heerumuu feeta jettiini. Itti heerumuu feeta nama akkana anaa fi ilmaan lamaa hin ta'in nama asiin dura aayyuu fuudhee aayyuu maraachee nikaarraa hiike nama kanaan ta'in itti heerumuu heddaati. Isiin immoo waddaallu halfataan waddaallu jettiini.
Amaaranyaa isii ilaaltee jechuudha. Amaaranyaan Roozallee nama kolfisiisa. Ati Amaaranya na barsiisi, ana Oromiiffa si barsiisaa jettiin jechuudha. Masaanuu isiitiin masaanuu taanayyuu atillee Sa'iidotti deebita. Sa'iidoon asiin dura Sumayyaan soqee naaf deebi'i sii jecha aayyuu hiikaa sii jecha aayyuu hiikaa naa deebi'i jedheeni dadhabee har'a inni roozaa fuudha jennaan daddaftee roozan akka Sa'iidootti hin heerumneef nama anaaf ilma kiyyaan ta'ini nama biraa fuudheef hin ta'initti heerumuu edda isiin immoo lakki aniin jaaladha ittuun heerumaa jettiini. Ati akkamitti gooddanyaa dharee atiif Sa'iidoon duraan Yamaniin jirtu gooddanyaadha akkamitti gooddanyaa heerumtaa jaarsa keetu dhiyooma hiite jettiin isilleen gaafin roozatti baay'ate jechuudha. Ammallee siite jechuudha. Yamanitti jaalatte moo asitti jaalatte jennaan isiin asumatti jaaladhe hoyta Yamaniin jirru gooddanyaadha amma garuu asumatti jaaladhe hin hiikuu jettii roozan nan jaaladha. Isiin Sa'iidoo dhiisi jennaan roozan piraankiin roozaa ajaa'iba hin bootte jechuudha. Akka nama boo'uu taate jechuudha. Akka nama boo'uu taate jechuudha. Sa'iidoon dhiisu hin boottaa jettiin. Akkas yeroo za'a Amaaranyaa caccabsaniitumaan baratanii maal abbaa isaa caccabsiitumaan baradhuuti haasa'i. Kanaaf amma Sumayyaan sirraa gadi hin buutu. Sumayyaan siistamaan gooddanyaa siin jetti malee masaanuu hin feetu. Siistamaan jaarsa isiititti akka hin heerumne ofirraa si fageessuu heddi. Ati Sa'iidoo heeruma jettee lafa dhiitta. Isiin immoo hin feetu. Gooddanyaa tiyya jetti malee Sa'iidootti akka heerumtu gonkumatti hin feetu jechuudha. Sumayyaan siistamaan Sa'iidoo irraa fageessuu barbaaddi jechuudha. Roozan akka ittiin heerumne. Roozan ani jaaladhe nan heerumaa jettiin Sumayyaan garuu fedha hin qabdu. Gooddanyaa tiyya jetti malee ofirra siin jaaladhu namatti siin qixxeessuudha. Jedhaa miree mammaaksi Oromoo. Akkasii amma Sumayyaan si jaalattullee jaarsa ofiitiin sin feetu rooza masaanuu argadhe jettee ati gammadda isiin masaanummaa hin feetu. Sa'iidoo jaalattellee adduma jaalatuu feeti yookaan immoo isillee dhiisee tabirallee akka hin fuune maqaa akkanuma ilaaluma jaarsa kiyya jettee ilaaluu feeti malee akka namni biraa itti heerumee bultii ijaarrachuun feetuuti. Roozaa kana dhageennan kun guyyaa lamarraan oolle yooma san dhufte kun roozaa bira kacheette. Akkasii masaanuu baga argatte Sumayyaa. Masaanuu argatte Sumayyaa garuu roozan bareeda akka aayyuu sanii miti. Akka aayyuu sanii xaawxaawwaa taatee nama aarsitu jechuudha roozani. Roozan amma jaalala Sa'iidootiin qabamte. Sumayyaan garuu fedha hin qabdu. Masaanummaa kanatti fedha hin qabdu jechuudha. Baay'ee itti gammachuu hin qabdu. Rabbiin isin haa laaffisu kaa. Masaanuu lamaan taatanii wajjin jiraattanii Sumayyaalleen hin beeku akkuma taani nama nagaa fakkaatti. Garuu xaawxaawwaa sanirra hin jirti. Xaawxaawwaa aayyuu sanirra hin jirti. Garuu hin feetu jechuudha. Sa'iidoon jaartii biraa akka fuudhu eenyummaanuu masaanuu hin fedhu. Garuu yoo inni hin bulcha jedheetiin inni asiin dura isiimatu fuudhinaan jedhee akkaan fuudhu na taasisee jedha. Yoo masaanuu barbaadde garuu roozan baay'ee bareeda. Rabbiin wal isin haa jaalachiisu kaa masaanuu bara kanaatu kan waliin jaalattu. Osoo wal jaalannaayyuu jedhanii waliin jaalatan haga fedhanillee osoo obsinee wal jaalannee wajjin jiraanne jedhanii walitti bu'uuf hin turani. Masaanuu zabana kanaati jechuudha. Masaanuun durii wal jaalatteetuma hojii jiraatti. Zamana kanaa halkan lama wajjin bultu jechuudha. Yoo fagootti walirraa faggeessanii fagottuu waliin dhiiftu masaanuun yeroo ammaa kana jechuudha. Akkasitti Sumayyaan har'a roozaa waamteetini Sa'iidoon siif hin ta'uu dhiisii jettiini roozan hin dhiisuu jettiini piraankiin akkuma itti fufetti jira. Ittuma fufa. Roozatu Sa'iidoo dhiisamoo Sumayyaan haga akka namni biraa akka inni fuune barbaadde osoo itti deebite Sa'iidoo
Sumayyaan amma akka inni nama biraa fuudhu hin barbaaddu, ofii itti deebi'uus hin barbaaddu, namni birallee akka itti heerume hin barbaaddu. Kanaafuu jaarsa keetti deebisiin jenna Sumayyaa. መቀናት ብቻ ሳይሆን ወደ ባልሽ ተመለሺ ነው የሚለው እኔ ሱመያ። ሮዛ በጣም ጥሩ ሰው ናት። ቢያገባም እንደ አዩ አይደለችም። እሷ መልካም ሰው ናት፣ ደግ ሰው ናት ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ላይ ነው የምታምሩ። ስለዚህ አንድ ላይ ሆናችሁ ለሰይዶ እናንተ ጥሩ ሰው ነው የምትሆኑት። ስለዚህ ሮዛ ሰይዶን ማግባት ነው የምትፈልገው። ሰይዶን ወዳለች ሮዛ፣ አንቺ ደግሞ አትፈልጊም። ታዲያ መቀናት ብቻ ሳይሆን ባልሽ ሌላ ሴት እንዳያገባ ለምንድን ነው አትመለሽም ወደ ሰይዶ ማለት ነው? ሮዛ ሱመያ፣ ሮዛ አንቺ አብራችሁ እንትን የመን ቆይታችሁ በጣም መልካም ሰው ናት። እንደ አዩ አይደለችም። እንደ አዩ ጠውጠው አትልም። ስለዚህ ሮዛ ጋር ሮዛ ሰኢዶን ብታገባ በጣም ጥሩ ነው። ለአንቺም ብቻሽ አትሆኝም ማለት ነው፣ ወዲህ ከነ ልጆቹ ጋራ። ስለዚህ አሁን ሮዛ ሰኢዶን በጣም ወዳለች፣ በጣም ታምራለች። አንቺም ቆንጅዬ ነሽ፣ አንቺም ጥሩ ሰው ነሽ። ስለዚህ እህት አገኘሽ፣ እንኳን ደስ አለሽ። ሁለተኛ ሚስት ባልሽ ማግባት ስለሚያስበው እንኳን ደስ አለሽ ሱመያ። አንቺ ደግሞ አትፈልጊም። ሱመያ ሮዛ የኔ ጎደኛ የድሮ ጎደኛ ናት እያልሽ ነው። አሁን እሷ ባልሽ ወዳለች፣ ለማገባት ዝግጁ ናት። አንቺ ለምንድን ነው ለአንቺ አይሆንም? የልጆች እናት ያልሆነ ባል፣ ለሌላ ሴት ያልሆነ ባል ለአንቺ አይሆንም። አታግቢ ማለትሽ ነው። እሷ ግን ወዳለች። ከወደደች ታግባ እስኪ። እሷም ተቀምጣት ሰይዶ መልካም ሰው ካልሆነ፣ ጥሩ ሰው ካልሆነ እሷ ራሱ ነገ ትወጣለች። ስለዚህ አንቺ ለምንድን ነው ታገቢያለሽ? ሱማያ ሮዛ ዱጋ አማርኛ ብረቱ ቀብዳ መሳኑት የወጂን ቦሩ ወልከራከሩ ወጂ ሀዘው እንደንደቱ ከናሁ osoo ሰይዶtti hin heerumne amaariffa barachuu qabda siin jedha Rooza. Caccabsuu dhiisiti. Arabiffaa fi Amaaranya caccabsuu dhiisiti. Arabiffaa haasa'uu dhiisiti. Amaaranya baradhu. Masaanuun amma Amaaranya malee sitti naasoftu gaafa Sayyidoo heerumte. Masaanuun wal karakkaruu hin dhiiftu. Akkasii atillee afaan Oromoo Sumayyaa barsiisi. Isilleen afaan Amaaranya si haa barsiistu. Amaaranya barachuu qabda jechuudha. Boroo masaanuu tanteetittu haasa'uu fi si rakkisaa waan isin siin jette hin beektu jechuudha. Osoo waayyuu siin jette, osoo jaarsa keetu si jalaa gorsite jechuudha. Kanaafuu Amaaranya sirrii barattee qophaa'uu qabda. Jaarsa bichatti heerumuu qophaa'uu qabdu. Isiin garuu jaarsi isiititti heerumuu kan kee fedhii hin qabdu. Dhibbaan dhibbatti akka itti silaaltu kaameera irrattuu ni beeksisti. Goddanyaa tiyyata duraanii tiyyatti malee keessi isii gammachuu hin qabu jechuudha. Ati immoo inni waddaaloo aliffaattaa inni waddaaloo jetta. Akkasii rabbi isin haa laaffisu. Masaanuun lamaan wal argatte baga masaanuu taatanii sillachuu nama wal jaalatee wajjin jiraatu rabbi isin haa taasisu. Firaankiin keessan firaankii ajaa'ibaati jechuudha. Firaankii hedduu nama bohaarsuu, nama kolfisiisu. Dhugaa Rooza Amaaranyaan kan kee hedduu tokko na kolfisiisaa jechuudha. Gaafuma awwala Sa'iidurraa inni alirraggaxeem ahayyaanoo jettirraa ni kolfaanne. Firaankiin keessan hedduu tokko kolfaan nama bohaarsaa jechuudha. Okkee masaanuun firaankii keessan kaa'ama. Amma keessan kana har'a itti jaarsa kiyyatti hin heerumin siin jette. Borummoo si tumti Sumayyaan qophaa'e kaa Rooza. Sumayyaan amma jaarsa isii nama itti heerumu hin feetu. Akkasii kunoo gaafa kaanuu aayyuu keessumaa fakkaatteetiniin obboleettii Sa'idooti jetteetiniin mistira garaa guurte. Kanaafuu atillee oofte niqqaaqee godhi. Mistira Sa'idoo akka hijaaba uffattee dhufteetiniin sirraa hin guurre akka aayyuu goote jechuudha. Kanaafuu masaanuun raftee waliin hin bultu. Har'a goddanyaa jettee nagaan si gaafatuu fi si dhufteetiniin nama kana namni kun siin ta'u nama kanarraa godhi siin jetti.
Kanaafuu borummoo hijaaba uffattee akka ofiisanitti waan birallee si haasofsiisti. Kanaafuu anee waddaallu aliffaattam jetta ati isumarraa maal jaalatte ka anaa wajjin jiraatin isumarraa maal jaalatteen hin hafu. Kanaafi piraankiin keessan hedduu namatti tola. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyya kan har'aa kana fakkaataa waan na dhageeffattaniif hedduu tokko naa galatoomaa. Masaanuun lamaan piraankiin kana fakkaataa kan Sumayyaa fi kan Roozaa masaanuun lamaan wal argattee wal ziyaarte. Namni kun isiin ta'uu dhiisii nama haadha ilmaan lamaatiin taane akkasuma dubartii birallee fuudhee hin taane nikaa irraa hiike. Namni kun guutumaan guututti siin ta'u irraa gorii siin ta'u irraa dhaabadhu jettiini Sumayyaani. Roozaan immoo ani jaaladhe irraa hin dhaabbadhu hin dhiisuu hin jaalladha. Duraan gooddanyaa amma abbaa manaati jedhaa jirti. Egaa hordoftoota kiyyaa kana fakkaataa viidiyoon kiyya baay'ee